Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota jaalatamtoota keenya baga nagaan jiraattane egaa irra waa lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Inni tokko appilikeeshinii, inni tokko oduu gammachiisaa jechuudha. Innis dhibee koronaa vaayirasiif qorichi argameetiin jira. Kana biraan eeyyamni itti godhameetiin jira. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Duraan kittibaatiin bahaa ture kun qorichaaf jedhamee eeyyamni itti godhamuu deena hojiirra oolin ture jechuudha. Amma immoo eeyyamni itti godhameera. Uummataaf akka raabsamu mallatteeffameera jechuudha. Gabaasa BBC baasee kaleessa xiqqoo tokko afaan Oromootti kameessinii dubbisa jechuudha. Qorichi baay'ee rakkisaa ta'ee fi haala salphaan argamuu danda'u maaksimaazon jedhamu dhukkubsattoota COVID-19 haala yaaddessaa keessa jiran lubbuu baraaruu danda'a. Lola koronaa vaayirasii waliin addunyaan itti jirtu keessaa argannoon kun boqonnaa haaraadha jedhan ogeeyyonni. Carraa du'a dhukkubsattoota meeshaa ittiin harganan yookaan veentileetarii jala jiran harka tokko sadaffaa, kanneen oksijiinii jala jiran ammoo carraa du'a isaanii harka tokko shanaffaa ni xiqqeessa. Qorichi kun qaama sagantaa yaalii qoricha duraan turan koronaa vaayirasii dalaguun isaanii yaalamaa jiruuti. Qorichi kun osoo akkuma weerri vaayirasichaa mudateen faayidaarra ooluu eegale UK keessatti qofa lubbuun nama 5,000 baraaruun ni danda'ama ture jedhu qorattoonni. Qorichichi rakkisaa waan ta'eef biyyoota hiyyeeyyii vaayirasichaaf wal'aansoo jabaatti jiran haalaan gargaaruu danda'a. Egaa qorichi kun nama dhibeen cimaan itti argamee meeshaa veentileetarii jala jiru jechuudha. Kanneen oksijiinii itti kaa'amee tuubboon itti kaa'amee jala jiru sana jara haala salphaadhaan fayyisa jedhama. Namni immoo dhibee xixiqqoon jechuudha fannaan akka qoonqoo duuchuu fi dhibee xixiqqoon kun irratti argame jara sanaaf faayidaa hin qabu. Amma dhibee kana qoricha kennamu kana namni ofumaan naqee fudhatee liqimsuun hin danda'amu. Kana fakkaata. Inni kan biraan immoo appilikeeshinii jechuudha. Appilikeeshinii maal inni jettane chaarjii keessan yeroo raftan fakkeenyaaf chaarjiirra keessan silkii keessan raftanii yookaan chaarjiin kun jechuudha halkan itti buqa ganama akka kaatan silkiin kiyya cufaa bulee ibsaan fudhatiin bulee jettan kana chaarjii itti keewwattanii waggaa chaarjiin itti socho'ee iyyee lafaa sin kaasa jechuudha. Itti sirreeffattanii deebitanii raftan jechuudha. Inni kan biraan immoo appilikeeshinii jechuudha. Chaarjii keessan sirriitti nyaataa isin agarsiisa. Inni kan biraa parsantii 100 hogga gahee dhidhii jechuudha gahaarraa fuudhii waan jedhu. Egaa mobaayilii hogga 100 gahee irra turuun faayidaa hin qabu jechuudha. Miidhaa jawaalarraa hir'isa gaa kana isin agarsiisa jechuudha. Haggaa xumura sagantaa keenyatti waliin tura. Eeshi gaayis deebi'ee dhufneetiin jira jechuudha. Egaa waa'ee qoricha irratti Dr. Liyaa Taaddasee ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa akka jedhanitti dhibeen kun dawaan kun irra heddumminaan Itoophiyaatti kan argamudha. Haala rakkasa ta'een uummataaf raabsama kan jedhanidha. Egaa gara barnoota keenyaatti deebineerra. Barnoonni irraa appilikeeshinii kun kana jechuudha. Fuul baatirii enda liiftaraan jedha piloostorii keessaa gochuu dandeessanii. Itti dabalataan immoo diskiraapshinii yuutuubii kiyyaa jala liinkii isiniif kaachi qallaaliitti gochuu dandeessan jechuudha. Seentanii hoggasin seentan jechuudha. Haala kanaan isinii baha. Kunoo hello, thank you for using this application. You can access to how to use application ka jedhu kun jechuudha. Qajeelfama isaatii okay jettaniituma seentanii kuni 50 kuni parsantii jawaalli kiyya irra jirudha. Itti aansuudhaan sarara 3 kana seentanii sarara 3 kana hogga seentanii fakkeenyaaf battery usage ka jedhu kun jechuudha. Yoo seentanii appilikeeshina jawaala keessan irraa tasa jechuudha nyaataaru ilaaltan jechuudha. Amma kana keessaan koo iskiriiniidha jechuudha. Iskiriinii waan waraabaruuf 11 nyaate kaameeraa erga sila kaameeraa waraabaruuf 7 nyaate feesbuukni 3 qofa nyaate jechuudha. Egaa kana keessaa iskiriinii yoo isin kan caalu jechuudha yoo barbaaddan inni gubuu dandeessan jechuudha. Itti aansuudhaan sararuma 3 kana seentanii siitingii isaa seentan jechuudha. Siitingii isaa hogga seentanii haala kanaan isinii bahaa hogganni isinii bahe jechuudha. Auto enable their alarm ka jedhu kana ni cuqaastan jechuudha. Paaspoortii tolfattanii paaspoortii isin gaafata. Paaspoortii 1 2 3 4 5 6 7 8 next gootanii 1 2 3 4 5 6 7 8 next gootanii ammallee isin gaafata. 1 2 3 4 5 6 7 8 okay itti gootan jechuudha. Kana booda dhumeera jechuudha. Right itti gootan jechuudha. Egaa kana keessa baatir full battery level ka jedhu kun jechuudha.
parsantii 100 keewwattan kana isin hanga barbaadan irra kaachuu ni dandeessanii parsantii 100 yoo keewwattan yeroo 100 gahee dhaqee iyya jechuudha achumaan irraa baafattan 99 irratti irraa baachuu ni dandeessanii law baatiriidhaaf immoo law baatirii 5 10 15 amma inni itti isin iyyuu barbaadan irra godhachuu ni dandeessan jechuudha egaa wannoota asirra jiru kana dubbiftanii yoo isinii kan ta'u ta'e raayit itti gootan jechuudha saawundii isaas immoo jijjiiruudhaaf kunoo gosa barbaadan alaarmii isaa jechuudha akka inni jedhee isinii iyyuu gosa barbaadan irra buufachuu dandeessan jechuudha kunoo haala kana ka barbaadan irra buufachuu dandeessan jechuudha egaa kana fakkaata amma itti buqqifnee ilaallame ammoo chaarjiin kan kootti jira itti buqqifnee ilaalla yoo barbaannes keessaa deebinee itti buqqifna iyyamoon iyyu iyyee jira jechuudha iyyee jira jechuudha haala kanaatti fayyadamuu dandeessanii yoo namni biraa irraa buqqises paaswoordii keessan sanaan beeku hamma isin dhuftanutti iyya jechuudha kana fakkaataa ni jaallattu dheena abdadhaa barnoonni keenya haaraa kanumaan raawwata sheer waliif gadhaa keessatti oduu kana namni baay'ee sammuu dhukkubsatee jira jechuudha.